faannoodhaan rukutamuu jiranii asirraanis karaa mootummaatiin illee rukutamuu jiranii uummanni gidduutti karaa darbeetuma yaalamuullee wallaahi ijoollee dhiiraa 5 jechuudha. Osoo mana yaalaa dhaquu danda'aniiti osoo mana yaalaa gahuu danda'aniiti osoo yaala argatanii kan fayyuu danda'an karaa mana yaalaa ittiin dhaqan dhabanii har'a garuu lubbuun isaanii tarte jechuudha. Manni yaalaallee cufamee jechuudha. Karaa itti cufanii karaa ittiin deemanii nama isaanii yaallatan dhabanii jechuudha. Osooti uummanni Oromoo kun sagalee ta'eefi osoo uummanni Oromoo sagalee ta'eefi sagalee argatanii karaan dhumti jalaa baname wallaahi an gargaarsa irra hin barbaadu sagalee dhuma ta'eefi karaa itti nama xiyyitiin dha'e wal aannatan osoo argatanii wallaahi hedduu tokko uummanni rakkina guddaa keessa jiraachuudha. Qe'eerraa buqqa'anii waan nyaatan hin qabanii wallaahi rakkina guddaa keessa jiran maal ta'a sagalee yoo ta'an. Walitti dhukaasuu hin dhaaban jettee yaaddaati. Maal jetti? Warri qawwee gamaa gamana walitti dhukaasu kun yoo amma nuti TikTok irraa boonne sagalee asli maal sinjee beektaa sagalee karaa amma fikkenna mootummaan kun osooti argee karaatu banamaaf jedhee yaada osoo sagalee argatanii karaatu banamaaf. Karaatu banamaaf jedhee yaada karaatu itti cufame amma karaa ittiin mana yaalaa dhaqan hin qabani daandii cufanii jirani. Eenyutu cufe? Sagaleen koo dhaga'amu hin jiru. Daandii cufanii jiran jechuudha faannoo dharee. Uummata gidduutti gashanii faannoon uummata gidduu gashattee jechuudha uummanni baay'ee dhumaa jira. Osoo mana yaalaa kan argatan ta'e uummanni kun fayyuu ni danda'a. Ijoolleen amma kan xiyyitiidhaan rukutamteellee daandiin itti cufamee mana yaalaa gahuu hin danda'anii jechuudha. Daandiin sun akka jalaa banamu akka sagalee taataniif daandii dhumti qofti akka jalaa baname warroonni xiyyitiidhaan dhahamillee akka yaala argatu. Sagalee taa'afi piliis maaloo asli. Baramati sagalee ta'a malee waan qabatamaa tokko nutti himaan jirtu. Mee rakkoo naannoo sanitti deemaa jiru eessa shawaa ganda kamiin himika? Shawaa kibba bahaa darraadha. Darraa keessatti uummata faannoodhaan shaneedhaan dararamu jiru jechuudha. Ayya. Kanaaf akka sagalee ta'aniif piliis maal. Dhageettan ergaa obboleettii teenna. Amma alaa kullee maaltu jira beeytanii jara keenya. Maaltu jira beeytanii? Inni aangorra jiru uummatan dhaga'u. Inni bosona jiru uummatan dhaga'u. Faannoon silaa faannoo diina Oromooti. Ka Oromoo balleessuuf deemu. Ati TikTok irraa sagalee taatee ta'uu baattee rakkoo uummata keenyaa rabbummaan tokkochi yoo dubbate malee namni isa dhaga'u tokko hin jiru. Sini galeeraa namni isa dhaga'u tokko hin jiru. Wallaahi ila wallagga akka jijjiiramni kun dhufe dhumaa jirame irraa dhaabatee guyyaa tokko lolle. Booraan irraa dhaabatee guyyaa tokko lolle. Ka Arsii kan irraa dhaabatee gargaarsa dheengadda uummanni walitti qabeef koo akka itti geessinuu dhabnee waliin rakkataa jirra. Sini galee. Kanaafi rakkoo amma biyya keenya keessatti deemaa jiru yoo rabbummaan tokkochi warra qawwee harkaa qabu kana laaffisee wal quba qabaatanii wanta jedhan malee akka fedhatirra afaan banaa ol ta'ee bulte hin dhagahu. So kanaafi rabbi furmaata haa buusu. Walaa rabbi furmaata haa buusu. An kanuma jechuu danda'a. Rabbi furmaata haa buusu. Humna keenyaa ol ta'eera waa'ee polotikaa kun. Waa'ee haasaa polotikaa kun
humna keenya ol ta'eera. Batashaalee haqim deeggartoota badhaadhinaa deeggartoota abaa'oo miseensota badhaadhinaa miseensota abaa'oo walitti fidanii mariin bal'aan godhamee hawaasni dhiibbaa godhee jarri kun yoo araarame yookiin ummataaf jecha waliif dhaabbate nageenyi waan akka kanaan alaa natti hin fakkaatu. Qe'ee Oromoo hundatu booyaa jira. Soo kanaafi bara namni mataa maslahaa laallataa jiru kanatti asliin tokkocha asirraa iyyeef waan isinii qortoo kun qabu. Ummanni keenya dhumaa jira dhibbatti dhumaa jira. Shawaa qofaa miti wallaahi bakka hunda dhumaa jira. Bakka hunda wallaahi. Arsii kana keessa illee ummanni akkuma jiruun cafamaa jira. Qe'eerraa buqqa'ee huura keessa jira isinii galeen. Nu dhalattoota naannoo saniiti yoo dubbannillee maafii faayidaa akkanumatti uummanuma keenya rabbi balaa kana raabus inni kadhan namatti dhiifne jechuudha. Isinii galee waan ganda keessan ta'eef minaamin waan ta'eef miti. Stiil naannoo ani itti dhaladhe iyyuu lola jira namni dhumaara. Isinii galee qe'een Oromoo hundumatu booyaa jira. Rabbi nagaa haa fidu. Rabbiin kadhaa. Wallaahi bakkuma hunda ganda tokko qofaa miti. Namnummaan firirraan du'in jiraayyuu raayi donno Oromiyaa keessa namni firirraan du'in irraa hidhamee waan jiru natti hin fakkaatu. Rakkoo bara. Milishaa mootummaa tana milishaa jechuun milishaa mootummaa yoo akka carraa warri huura jiru qawwee irraa fudhate tumee qawwee irraa fudhatee gadhiise warri bosonaa yoo tumee qawwee irraa fudhatee guyyaa inni yoo achi xiqqoo sukkumatee yaalame warri mootummaa karraan itti dhimmoota ati ummata hunda keessaa walitti dhufeenni jaraan qabdu maa inni maaliif milishoota kumaatama keessaa qawwee keessi sirraa fudhatanii yani warri mootummaallee tumee caccabsee deebisee hidha. Milishaan ummata nagaati miti wallahi milishaa rakkoo keessa jira milishaan irraa akiraan watti qabu milishaadhami milishaan warri bosonaa ati ergamtuu jedhaan ergamtuudha jedha warri bosonaa warri aangorra jiru mootu ati keessa kennateette iccitii kenna baaftaa hidhata walitti qabdaa jedhaan. Haadha huwa poolitikaan Itoophiyaa akkana wal keessa marqameera. Akkaataa amantaa keessaniitiin xalootii godhatanii gara ቤተክርስቲያን deematin xaloota argutu. ለአገራችን ጸሎት ነው የሚያስፈልገው። ፈታታይ እስላምታይ ሁንዲ ከሰን ወሪ ሙስሊም አለ አካታ አመንቲ ከሰኒት ካመንቲ ቀምለ ለመነ ኢጃዛ ደም ወሉን ገዱ ወልሐመዱ ረህመተ ወሊካ ኢገ ኢግዜ ወልገመቺፍተ ካተ ያ ረቢ ሃራ አባ ቢየጅሩሰን ቢየክጅሩ ሃራ አባ ከየከቢሩሰን ነገያ ከኒፍ ጀት garaaquu fi rabbiin kadhu yoo amantii qabaanillee zarset rakkoo Itoophiyaa amma rabbummaan tokkochi yoo dubbate malee waan namni dubbate furuu danda'u wallahi sinitti hima so gara poolitikaadhaan dhiibna jechuu barbaadetti hin danda'u wallahi rabbi nagaa haa buusu piliis warri siyaasaa kunneen uummata keenya dhiisaa mootu seenan isin gaafata isa wallah warri aangorra jirtan warri bosona jirtan anu ijoolleen bosona jirtuun warri aangorra jiru kun haga faannoon aseenii akkatti uummata rabbashu maal eegala yeroo tokko ufiyyuu wal shakkanii wal sodaatanii waliin amananii eessani bara saree wal nyaattu bineensa walirraan dhoowwituu jedhan akkas ta'e bara Oromoon akkas ta'e bara rakkoon Oromoo sareen ufii wal nyaattu bineensa walirraan dhoowwituu jedhan akkas ta'an kaan gorra jiru si bilisoomsee siin jedha bilisoome Oromoon jedha ka bosona jiru Oromoon gabrummaa keessa jiraa jedha jidduu kana dhuftee faannoon hawaalaa si buusisi ta Oromoo yoo si buuseeftellee yoo si tumtellee rakkoo miti bara anamma ilmi Oromoo ka bosona jirus haa ta'u kaan gorra jirus haa ta'u yoo na hidhes yoo hawaalaa na buusises ብዙ አይሰማኝም garuu alagaan ጊዜ sabni kee daffaramu በጣም ነው የሚያስጠላ ወላሂ amma inni kaabasha waaditti godhamaa jiru kun baay'ee tokko wanti si gaddisiisu amma
wallaggaan darbee malee kara gujiitii fi arsii kanneen naannoo oromiyaa bira jiddugala shawaa kanneen naannoo oromiyaa bira waan sitti tolumaa inni garaagarummaan kaa'amma salaalee kanaan jidduu garaagarummaa yumaa inni guyyaallee ilmaanuma isaaniitiin tumama halkan illee ilmaanuma isaaniitiin tumama jechuudha ka arsii gara shirkaa kunniin jechuudha. Sigalee miti kun ilma abaarsa qabu jettee tuma dhiifta rakkoo miti hayyee guyyaa katuma oromoo halkan katuma oromoo kaama salaalee kun wanni siguumaa inni sadii mootummaan federaalaa hin tuma ijoolleen bosona jirtu hin tumti faannoon hin tum kutaa oromiyaa biraa lama qofaan dararaman ilmaan ufiitiin dararaman ummanni illee ilmaanuma kiyya dunatti roorrisaa jira na buqqisaa jira ilma kiyya dhalee barsiisee guddisee akkana na godhaa jira galatumaan garatti baadhe akkana godhaa jettee haati rabbumatti dhiifte garuu osoo jarri asii wal nyaattu yeroo mootu alagaan dhufee irraan wantoo jedhu si dhukkubsa kasalaalee dachaa sadaffaa si dhukkubsa jechuudha isa dhugaa rabbi alagaan si dhayuu fi obboleessi kee si dhawu tokkoo hunduu qawwee maan si dhaa amaarri si dhawurra oromoon si dhawuu wayya wallaahi sila rakkoo babar rakkoo yoo taatu rakkoo keessaa filata ta irra laaftu ama gondoren tokko dhufe asiin na dhawurra ka oromoo osoon argu asiin natti naquu filadha homaa rakkoon qabu shayxaanatu dogoggorte malee obboleessa kiyya ka bazii angil binirradda ganuma xiinxalinee bira tarra warri waa'ee joon dubboo dhiyettaniif moo joon duraan eelle yaa'u shororkeessummaan himatame oromoon asirraa biyya keenya diigee dirre xiyyaara keenya tuffatee minaamin warra jedhu jira ani yaada sanillee fudhu yaada warra joon daani'el fannifamuu qaba ajjeefamuu qaba minaamin jedhullee fudhadhu namuu ijjannoo mataa ofii qaba lijuu miskiinno mucaan miskiina ergama wayituun qabu ammallee mootu gadhiifama akkanumaan ufin tallabsiisina ijoollee amaaranii keessaa barnamni bakka rakkoo oromootitti isin bira dhaabbataa ture mucamasanii na argallee faa ta'u beekamtii dabalachuullee faa ta'u bakka rakkoo oromootitti amaara keessaa yeroo baay'ee ijoollee oromoo biratti argameetiin qaaman boorana fa'a deemee viidiyoo isaan laalle boorana fa'a deemee booranaan haa baraaruu jechaa ture ijoollee dhuunfaa bira dhaabbataa ture gaaf mucaan tokko kaleen feeltee halkan nu wajjin gargaaraa buufillee kennanii dheengadduma sanallee gargaarsa dheengaddaa tokkollee ture እንደዛ አይነት waan kalee namni isinii godhe laalina akka sabaatitti jechuudha badima qofa namarran eegina alaa kulli haal shororkeessummaan himate mootii kana jechuun zoroo ijoolleen suni yoo tokkoof lama ta'e afur jaha keessa afur Tigreedha mootummaan immoo waan bar dheengaddaa Tigree wallolaa tureef ammallee gadoo fageessuun barbaadu waan ta'eef shororkeessummaan minaaminii sun adaba eegasii gadhiifama jechuudha kanuma dubbii garagaraan dhayna sanuu warri itti dhiyaatan fa'a በጣም ታሳዝናላችሁ ወላሂ በጣም ታሳዝናላችሁ nuti calleebnaa isin laalla kanuma ijoolleen shamarranii immoo mucaa baay'ee jaalatanii yeroo muraasa booda isin dhiifama shamarranii guroo ijoolleen shamarranii baay'ee jaalata shamarran baay'ee jaalatti wallaahi hin bootti guutuun isii kana inni biraa mootuu ijoollee Suudi Arabiyaa kanatti wal garafa jiran kaleessa galgala wal garafa jira wal hidhanii wal tuman jira maalinni isin maala yoomii wal garaftan wal tumtan dhiisaa sanillee wal dhiisa wallaahi hin dabbara dhiisa gaarii miti oromoon kun miidiyaa irratti osoo wal hin nyaanne yoo oolee mataatu dhukkubaa yaaba suusii bunaa walitti taatanii laa ilaaha illallaa takkana dhungataa jirti ustaaza guddaa suusii qoy suus ta'eedha wal arrabsuun kun suusii ta'e anaa miskiina kana fa'a nama guyyatti yeroo shan yoonan arrabsine mataan buwaafatu jira jedhan dhiiga kiyya kana rabbiin itti doktora fa'atu ajajuu eegala jedhan amma doktora fa'atu ajajuu eegala jedhan nama xiqqoo yoo mataan buwaafate deemi tiktokii baradhu aslee arrabsii jedhe doktori fa'a ajajuu eegala jedhan homaa rakkoon qabu ana yoon arrabsan isinummaan fayyaa na arganna waliin arrabsina malee ana na arrabsuu rakkoo miti gandaan gosaan jinniin wal qoodanii waliin arrabsina malee ana hundi keessan ijoolleen oromoo yoon arrabsan rakkoo miti wallahi rakkoo miti ana akka kiyyatti sa'a 24 waan feetan haa homaa rakkoon qabu nan diimesitan nan gurraachesitan karuma jechuudha
ay bardanyim ay moqanyim waan ta'eefi osoo ganda wal arrabsuu baattanii hayyoota oromoo xiqqeessuu baattanii ofii wal dhiftanii hundi keessan oromoon tiktookii fayyadamtu guutuun anuma arrate warri suusii arraba qabu indene inatti tor wallahi walin xiqqeessinaa gahe bakka guyyuma hunda ganda wal arrabsuun kun maali isin indabbaru ennu abukaatoo ganda isin godhe that is no good ingiliffaan no good kanuma jenna rabbi sin haqayyatu jenne du'aa isin karana kallaa batarrafe bakka finne raajanda isin gawre isin gayamoo isin gayu dubbii keessa babal'ifne booda